nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaalatamuu hordoftoota zeetuu akkam jirtu? Nagaa keessanii waaqayyoodhaaf haa galatu. Ani nagaadha. Karaa hundumaatti nagaa keenya ni ta'e waaqayyoo fina guddaa argatu. Baga nagaadhaan dhuftan jechaa ani sarara viidiyoodhaan dhufee jira. Yeroo dheeraadhaaf badee jira viidiyoo dhufaa hin jiru laayiviidhuma kana malee. Egaa ammoo haala addaatiin dhufee jira mushurraadha jechuudha. Mushurraatiin kiyya immoo kan yuutuubiitiin miinzota illee nan qaba jechuudha. Miinzota lama qaba hin argitu jechuudha. Isaanis amma egaa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf isin galateeffachuudhaaf an dhufe jechuudha. Waaqayyoos na gargaaree isinis immoo karaa garagaraa na bukkee dhaabbachuutiin na jajjabeessitanii yaadaan waan na deeggaruun isinitti jiru hundaan na deeggartanii kenuu seera yuutuubii guuteen jira jechuudha. Torbee darbee keessa namoonni gaaf sanaa laayivii na wajjin turtanillee dhageessanii jirtu. Hordoftoota koo hunduma hubachiisuudhaaf har'ammoo viidiyoo qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan hanga dhumaatti na faana haa ta'u. Egaa maatii haaraan arra gara chaanaala koo dhuftanii sabiskiraayib laayik gochuudhaatiin gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun jaalladha. Maatiin koo duraan immoo akkuma na jajjabeessitanii asiin nageessanitti sheer laayik koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Jabinni namaaf aamilee ta'a. Fakkeenyaaf laayikiin keessan nama jabeessaa. Komentiin keessan nama jabeessa aamilee namatti hora jechuudha. Obboloota koo ni beektu hundi keessaniyyuu as ga'uun koos gargaarsa keessanii ammas immoo isinin abdadhaa. Kan kana caaluttis immoo ni darba jechuudha. Seera yuutuubii guutuu inni hungaa osoo hin taane kan caaluttis akka darbinu nan amana. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu jechaa baay'een isin galateeffadha. Baay'een isin kabajaa. Namoonni natti dadhabaa turtanii yaadaan illee na jajjabeessitanii aamilee naa ta'aa turtanii dhugaatti galatamarraa qabdu. Gooftaan koo guddaa godhee isin haa eebbisu. Eebba kan isaa duraangaa hin qabu. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Karoorseetti milkaa'eera. Isinis waan karoorsitan hundumaatti milkaa'aa isiniin jedha. Egaa ani jalqaba yuutuubii gaafan banadhu amma kana faayidaa isaallee yoon beekudha baadhee miidiyaan fayyadamu hundumaa keessa yuutuubii kanarratti sagalee waaqayyoo hammam beeku dhalootaaf ooluu filannoo koo waan ta'eef banachuu jaalladheera. Garuu faayidaa isaa isa kaan duroomaan beeku eeguman isinitti dabalamee ifama ga'a. Egaanii faayidaa yuutuubii irraa argamu akka waliigalaatti kanan baree ergan isinitti dabalamee waan hedduu isinirraa baradheedha. Sanas ta'e kanas kaayyoon koonni jalqabaa yuutuubii na bansiise waan an beeku dhalootaaf ooluudha. Ammas kaayyoon koo ittuma fufa jechuudha. Namni karoorsaa waaqayyo immoo nama milkeessa jechuudha. Waaqayyo birattis immoo namni wanta nama gargaaruu qabu baay'ee jira. Isinis na gargaartaniitu. Gooftaa galateeffachaa isinillee baay'een galateeffadha. Obboloonni koo maqaa keessan tokko tokkoon yoo waamuudhaa baadheellee gatii kanatti baastan kan keessi koo beeku galmee yaada koo keessatti toora galchanii kan jirtan hedduu keessanan qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Isaan kana keessaa namoonni narra miidiyaa koo irratti baasee isin agarsiisuu barbaadu dhugaa dubbachuuf akka addaatti namoota gatii natti baasanii yaadaan na jajjabeessuudhaanii karaa garagaraa namoota na bukkee dhaabatan namoota lama ni argituuti na faana turaayi. Isaanis obboleettii keenya Abeeloof chaanaala ishii ni beektu baay'een keessanii. Ishiin dhugaa baay'ee nama yaadaan na jajjabeesse aamilee natti ooledha. Gaafa nani nan dhiisa yuutuubii kana bakka silaa yoo waggaa guute saatii namarraa kaasa jedhanii waggaa guutuudhaaf deemaanii kana booda bakka abdiirraa guutadhee gaafa hin jedhu inni dhaqqabda waaqayyo si gargaara naan jettee aamilee naaf taate karaa garagaraa pileeylistii akka ni irratti erguuf yeroo hedduu na gaafattee nama naaf taphachiisaa turte yaadaan nama na jajjabeessaa turte naan baay'ee galateeffadha. Umurii dheeraa naaf jiraadhu ogeettii koo baay'een si galateeffadha. Haadha koo naaf jiraadhu siin jedha. Gorsa ishiin irra naaf laattillee hundi keessan dhaggeeffadha. Nama hundumaa kan fayyadudha. Akkasuma obboleettii koo Alam Girmaa yuutuubiin fayyadamtu ishiin akkasumatti nama na jajjabeessaa karaa garagaraa na bukkee dhaabachaa ture. Ni beektu jechuudha baay'een keessanillee.
laayiviin seenaa ture keessaa guyyaa tokko kan isheen irra naaf hin bulchin kan isheen naaf hin taphachiisin hin jiru. Yoo laayivii seenee jechuudha irraa dhufuudha baatillee sheer naaf godhinaan jettee na gaafatti jechuudha. Akkasuma hiriyoota ishee waldaa keessatti wajjin waaqeffattu irratti sheer gochuudhaan guyyaa tokkotti nama sabiskiraayibii meeqa naaf fide keessi koo kan beeku jechuudha. Baay'een galateeffachuu warra baalaatis naaf jiraadhaa dhuguu. Akkasuma obboloonni garee laayivii jaalalaa keessa jirtan dhugaa dubbachuuf baay'ee narraa qabdu galataa waaqayyo sinaa eebbisu. Karaa garaagaraa yeroo keessan aarsaa gootanii bilbilli keessan otoo waan meeqasiin karaa ibsaa dadhabuuti na jajjabeessaa turtanii yaadaan illee jechuudha. Baay'ee sin galateeffadha. Obboleettii koo Asnaa, obboleettii koo Leensii, obboleettii koo Boontuu Shawwaa, Dammii, Faantuu, Obsee, Faanii hunda keessan iyyuu maqaa keessa waamuuf viidiyoo dheerata malee akkasiin jaalatu keessi koo akkasiin galateeffatu waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa kaayyoon YouTube kana banadheef ittiin fufaatii yeroo hundumaa deeggarsi keessan na baraanafiin kun hin ga'a miti. Hamma dhumaatti iyyuu wal bukkee jirra. Walaa jajjabeessinu hundi keenya iyyuu Oromoon tokkodha. Beekumsa qabnu walirraa haa qooddannu, dogoggora jiru walaa gorfannu. Baay'ee galatoomaa obboleetta koo sinan jaaladha sinan kabaja. Obboleettii keenya Abeeloobii fi Alam Girmaa faana turtii taasisaa eebbifamaa. Yooyaa harka fuunee hordoftoota jaalatamtoota maatii chaanaal Buzeetuu anaa dhufu baga nagaa dhuftanii hordoftoota chaanaalii Buzeetuu baga gammaddanii anis baga gammadee Buzee asumaanillee atillee baga gammaddee gammachuun kee gammachuu kooti. Gammachuun kee gammachuu uummata Oromooti. Dhugaa dubbachuuf hedduu si gammadee jira. Hayyee obboleewwan keeyya warreen gara chaanaal Buzeetuu uftanii anaa dhufu isiniin jedheera. Warri haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii isheetti dabalama. Akkasumas immoo obboloonni jalqabalaa kaastanii hanga gaafa har'aa kanaatti ishii wajjiniin ta'aa turtan jechuudha. Galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Waaqayyoollee isin haa eebbisu. Egaa Buzeen guyyaa har'aa maal argatte? Congratulation yookiin immoo baga gammadde ishiitiin jetta jechuun ni dandeessu jechuudha. Egaa Buzeen jechuudha dadhabbii guyyaa baay'ee yeroo baay'ee ji'oota baay'ee akkasumas immoo chaalenjii mana namaa keessa karaa adda addaatiin keessa dabartee har'a YouTube partnerii taatee jirti yookiin immoo maatii YouTube taatee YouTubein ishee simateetiin jira. Seera YouTube guuttattee jirti jechuudha. Seera YouTube guuttachuu jechuun waan qalbii miti. Dhugaa dubbachuuf saayitii 4,000 fi subscribe 1,000 guuttachuun waan qalbii tokko miti. Baay'ee dadhabbii chaalenjii baay'ee keessa darbaniitu jechuudha. Hayyee Buzee koo asumaan dhugaa hedduu si gammadeera. Waaqayyo baga si gargaare, baga gargaaramte, baga gammadde siin jedha. Egaa Buzee asumaan dhaamsa ani siif dhaamuu barbaadu jechuudha. Akkuma beekamu YouTube saaqatanii ittiin ofiin of gammachiisu ittiin saba ofii gammachiisu irratti gahee guddaa akkatti raawwattu abdii guddaa waaqayyo irraa illee qaba. Akkasumas jechuudha ofii kee ejjettee irraa jijjiiramte darbitee saba kee saba Oromoo saba kamillee haa ta'u akkasumas dadhabboota warreen harkaa gara afaanii hanga keenya kana fayyaa dhabanii karaarra taa'anii kadhatan akkasumas immoo haadholii abboolii kan ta'an yaada karaa waaqayyootiinis gorsa karaa adda addaa obboleewwan kee warra lafaa dhufaniif dhaamsa ati qabdu akka itti fufu isiin jedha. Milkaa'inni kee milkaa'ina saba Oromoo hundaa ta'ee haa mul'atu. Obboleettii koo baay'ee sin jaaladha. Turtiin kee hanga hundumaa hanga baraatte jechuudha. Jabaattee obboloota kee gargaaraa saba kee gargaaraa yaada kee asirratti ibsachaa akkasumallee sagalee waaqayyoo dandeettii guddaa qabda. Irratti barsiistee dhalootaaf fakkeenya akka itti taatu abdii waaqayyoo irraa nan qaba. Akka obboleewwan kiyya isin immoo jechuudha hordoftoonni ishii hadaraa keessan like ishee fi gochuudhaan share subscribe ishee fi gochuudhaan jechuudha akka ishee gargaartanii ja'a. Buzeen nama qalbii miti, nama cimtuudha, nama ogeettiidha. Keessuma ijoolleen biyya Arabaa jirru jechuudha ogeettiidha. Egaa Buzeen immoo keessumaayyuu ogeettii taatee ogeettii wangeelaati. Wangeelallee yeroo hedduu hin barsiisti. Anillee yeroo jalqabaaf yeroo Buzeetiin argee onlaayinii kanarratti ishee arge jechuudha.
onlaayinii irratti obbolaa taane onlaayinii irratti wal barree onlaayinii irratti rileeshinshippii walitti ufnee jechuudha. Walitti ufeenyi keenya onlaayinii irrattidha. Nuyi Oromoodha, dhiigni keenya tokkodha. Kanaaf jennaani karaa wangeelaan immoo obboloota maaddii tokkorraa nyaatudha nuti. Kanaaf buzee kiyyaa hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Akkuma kanaan duraatti jechuudha. Hamileen kee yookiin immoo mooraaliin kee gara fuulduraatti jechuudha. Jajjabaattee akka itti fufteetiin saba kee gargaartu. Abdii guddaan sirraa qaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan obboloota koo hadaraa keessan duubatti hin deebi'ina. Wanta tokko ilaaltanii rakkina ammaa ilaaltanii dadhabbii har'aa ilaaltanii duubatti hin deebi'ina. Wanta jalqabdan hamma galmaan geessanitti biraa hin deebi'ina. Wanti tokko obsa nama barbaachisa, dadhabbii nama gaafata. Itti dadhabdanii har'a biyya ormaa keessatti waayifaayin kan namaati itti hojjettanii galtanii fedhaa fi jaalala waaqayyoo yoo ta'e immoo jechuudha. Biyya abbaa keessanii keessatti akka barbaadanitti hojjechuu hin dandeessu. Dhugaa dubbachuuf hundumti keenyillee ani fakkeenya gaafa yuutuubii banee irraa itti milkaa'a yookiin immoo itti jedhatoo hin taane yeroo kiyya irratti dabarsa. Hanganii tiktookii irra taa'ee waan tokko irra taa'ee nama arrabsaa jechan taane dudubbachaa kana wanna yoo yuutuubii banadhe waan ani beekurraa saba koof yoon qoode barumsa boruu ta'a jedhee itti yaadeen jechuudha. Akkasumas obboleettiin keenya buzee jechuudha. Dandeettii qabdurraa, ogummaa qabdurraa saba koo qoodee saba koon fayyada, saba koon gargaara jetteetiin jechuudha. Kan isheen yuutuuba kana saaqqatte. Hadaraa keessan obboleewwan kiyya isin immoo ishee jajjabeessaa, laayik ishee fi go'a. Akkasumas immoo warri chaanaala qabdan chaanaala keessan irratti sheerii ishee fi godha. Sheerii wanta isin miidhu tokkollee hin qabu. Akkasumas keessaanis immoo obboloota keessaniif jechuudha. Sheer godhaa, walitti sheer godhaati. Obboleetti keenya haa jajjabeessinu, dhaloota boruu haa taateeti saba ishee akka isheen gargaartu isheerraa abdii guddaa qabna. Buzee kiyya jabaadhu, bara hojii gaarii siif haa ta'u, milkaa'ii jabaadhu. Gooftaan Iyesuus lafa jirtu hundumaatti ayyaana isaatiin si eegee jabduu cimtuu dubartii taate akka ati dhaloota boruuf taatullee waaqayyo si haa gargaaru siin jedha. Asumarraan gammachuu kiyya siif ibsachuun dhufeetiin jira. Waan ati gammadde anattillee gammachuudha waan ta'eef barumsa hedduu sirraa argadheera. Wanta dhaloota qajeelchu sirraa waan an argadheeruuf anillee gammachuu guddaan sii qaba. Buzee koo jabaadhu, turtii gaarii siif haa ta'u, hojii gaarii, bara hojii gaarii. Hordoftoota isheellee hunduma keessan isin jaaladha. Galatoomaa. Tuli kabajamtootaaf jaalatamtootaa obboloota hordoftoota chaanaalii yuutuubii buzee jalatti argamtanii nagaan waaqayyoo, nagaan waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii Kiristoos Iyesuus madda nagaa keenyaa ta'ee akka nagaa waliin jennu, akka nagaa wal gaafannu nu gargaari. Gooftaan haa ulfaatu. Nagaan waaqayyoo gooftamuu hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaa kootti aansuudhaanii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan yuutuubii kanaaf immoo haaraa kan taatanii yuutuubii obboleetti keenya chaanaalii buzee kan jedhu kana jechuudha. Laayikii, saabskiraayibii, koomentii kennuudhaan akkasuma viidiyoota ishiin waraabdee gallakkistullee hanga dhumaatti daawwachuudhaan laayikii gochuu osoo hin dagatiin, koomentiis barreessuu osoo hin dagatiin, saabskiraayibiis gochuu osoo hin dagatiin. Egaa jechi kun xiqqoo ishii na dhibdee tarii yeroon dubbadhu kolfuus dandeessu, kolfa gaariidha. Xiqqoo ishii danda'ee hin jedhu jechuudha. Kanan isiniin jedha gooftaan sinaa eebbisu. Dursa garuu sagalee waaqayyoo keessaa laf tokko dubbiseetti nanii ergaan obboleetti kiyya buzeedhaaf qabu dubbadha jechuudha. Obboleettiin koo buzee waaqayyoo baga si gargaare. Egaa namni karoora malee waan tokko hin jalqabu. Karoorfattee yuutuubii kana banattee waaqayyo simmoo si gargaare waan hundumaatti si milkeessera. Egaa warra gammadan wajjin gammadaa, warra boo'an wajjinis boo'aa kan jedhu immoo dubbii sagalee waaqayyoodha. Gammachuun kee immoo gammachuu keenyadha. Ani karaa mataa kootii baay'ee si gammadeen jira. Waaqayyo baga si gargaaree si milkeesse waa yaaddeetti. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa faarfannaa 112 lakkoofsa 1 hanga 3 duwwaan dubbisa. Mata dureen isaa akkas jedha obboloota koo, eebba sodaa waaqayyoo keessaa argamudha. Eebbi sodaa waaqayyoo keessaa argamu gaariidha. Waaqayyoon jajadhaa, namni waaqayyoon sodaatu inni abboommin isaa guddaa itti tolus haa gammadudha. Sanyiin isaa biyyicha keessatti guddaa in ta'a.
dhaloonni warra qajeelotaa in eebbifamu. Badhaadhummaa fi soorummaan mana isaanii keessa jira. Qajeelummaan isaanii yeroo hundumaa jabaatee hin dhaabatadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedha? Waaqayyoon jajadhaa. Namni Waaqayyoon sodaatu inni abboommin isaa guddaa itti tolus haa gammadu. Sanyiin isaa biyyicha keessatti guddaan ta'a. Dhaloonni warra qajeelotaa in eebbifamu. Badhaadhummaa fi soorummaan mana isaanii keessa jira. Badhaadhummaa fi soorummaan mana isaanii keessa jira. Maalidha badhaadhummaa fi soorummaan mana isaanii keessa jira? Qulqulloonni isaanii yeroo hundumaa jabaataniis ni dhaabatudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal ta'u yeroo hundumaa jabaatanii hin dhaabatu? Dhaamsi obboleettii kooti buzeedhaaf qabu obboloota koo. Egaa Waaqayyo ishii gargaaree YouTube kanas wantoota ishiidhaaf barbaachisu wantoota guuttachuun itti jiru hundumaa guuttatteetti. Gooftaan ishii gargaaree haala isaa mijeesseefi jechuudha. Ijoolleen bukkee dhaabattanii waan hundumaan obboleettii kana jajjabeessaa turtanii akka kootti gooftaan isinaa eebbisuu isiniin jechaa. Egaa obboleettiin kun baay'ee gammaddeettan illee baay'ee gammadeen jira. Namni waan tokkotti dadhabee gatii dadhabbiisa sana gaafa ijaan argu itti gammada. Sababii sanaaf jechuudha. Kanaafi obboleettii koo buzeedhaaf dhaamsi ani qabu YouTube kanarratti miidiyootii karaa kamii fayyadamtu irratti dhalootaaf fakkeenya gaarii akka taatu. Sagalee Waaqayyoo keessattis isiniif biyya lafaatidha. Seensoo gidda biyya lafaatidha. Sababii sanaafi wanti ati mul'istu, wantoonni ati agarsiistuuf, wantoonni ati hojjettu lubbuu dukkana keessa jiraniifis taanaan warra Waaqayyoon hin beekne, warra Waaqayyoon beekanis taananii fakkeenya gaarii akka taatu. Fakkeenyummaa gaariin sirraa akka mul'atu. Inni kun dhaamsa koodha. Yeroo hundumaa dhaloota fuuldurattis Waaqayyo fuuldurattis hojii gaarii, hojii gaarummaa qabu hojjettee dhaloonnis waan gaarii akka sirraa baratanii fi hanga dhumaatti immoo Waaqayyo jabeessee si haa dhaabu. Waan yaaddetti, waan karoorsitetti immoo Kiristoos Iyesuus si haa milkeessu. Jabaadhu si bukkee jirra. Obboloonni koo immoo YouTube kanaaf haaraa taatan irra deebuudhaan hadaraa keessan obboleettii kana jajjabeessaa. Bukkee dhaabadhaa. Ijoolleen Waaqayyoo wal bukkee dhaabatti, wal guddisti. Wanti isin gootanii fi qarshiin kaffaltanii fi wanti ani bukkee dhaabadhaa isiniin jedhu viidiyoo ishee waraabdu daawwadhaa. Laayikis godhaa, sabskiraayibis godhaa, koomentis barreessaa. Waan isiniif hin galle, waan irratti hin jaalanne tokko karaa keessaa barreessaa fi gaafadhaa. Isa kanan isiniin jedhaa wal bukkee immoo dhaabadhaa, wal jajjabeessaa. Obboloonni YouTube qabdanis, obboloonni YouTube hin qabnes naamusa gaariidhaan hojii Waaqayyoo isinirraa barbaadu illee namni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan hojii Waaqayyoo hunduma keessanirraa barbaadu hojjedhaan isiniin jedhaa. Obboleettii koo buzee irra deebuudhaan dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'e. Hojii gaarii hojjedhu. Akkuma hammarra jirtu kanatti Waaqayyo immoo galmaan si haa ga'u. Nama milkaa'u, nama boriif dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'u, dhaloota si dudduubarraan dhufaniif hojii gaarii nama hojjetu Waaqayyoon si haa taasisu. Gooftaan hunda keessan haa eebbisu. Eebbifamaa obboloota koo hunduma keessanii. Obboleettii koo buzee guddaan si galateeffadhaa. Naaf illee carraa kana naa laattee gooftaan si haa eebbisu. Egaa gammachuun kee gammachuu koodha. Baay'ee siif gammadeera. Waaqayyo immoo si haa eebbisu. Obboleettii kana bukkeessa dhaabachaa kan turtan eebbifamaa. Ammas immoo gara duubatti hin deebinaa. Bukkee dhaabadhaa. Waan hundumaadhaan laayikii, sabskiraayibii, koomentii godhuudhaan viidiyoo ishee waraabdu hundumaa daawwadhaan isiniin jedha. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbifamaa obboleettii koo buzee jabaadhu. Waaqayyo waan hundumaatti si haa milkeessu. Nama milkaa'u Waaqayyo si haa taasisu. Eebbifamaa.